Egaa jalqaba irratti suuraan akka boqote dhaqee ergan ilaalee mirkaneeffadhee boodan feesbuukii irratti maxxansee namoonni baay'een anis dhaqee waanan amaneeffan maxxanse malee tu nama kan biraa irraa waan dhaqee argeeffan maxxanse malee amanuuf hin cima. Garuu gabaabaadhumatti har'a ganama sa'aatii 5 keessa naannaa Gullalleen ture. Boqoteera kan jedhuun oduu dhagee amanuu hin dandeenye. Hospitaala Phaawulos akka inni dhagee fiigeen dhaqee. Gaafa naqu akkuma jedhamedha. Hiriyoonni isaa achi jiru hundumtuu walitti namanii bu'aa jiru. Baay'ee ulfaata, baay'ee cimaa. Nun jalqaba irratti gara dhimma kootti gaafa galu nun har'a sa'aatii 5 booda dhageenye. Namoonni baay'een sa'aatii 5 sa'aatii 6 booda kan dhageenye. Dhannee gaafa gaafannu garuu kaleessa galgala sa'aatii 5 keessa ajjeefamee gara hospitaala Phaawulositti kan inni geeffamee halkan sa'aatii 7 akka ta'e nutti himanii. Eessammoo ture jennaan hamma sa'aatii 2tti hiriyoota isaa wajjin akka inni turee fi sa'aatii 2 booda namni bilbilee gara hoteelaatti akka inni waamee fi akka inni achi dhaqee dhagee. Duubatti deebi'een hiriyoota isaa gaafadhe jechuudha. Hiriyoota isaa gaafadhu walitti bu'iinsa qabaa sooraanii jedhee gaafannaan keessattuu Firaa'ol Riyaasaadha danuunfaa jiru. Eeyyee namoonni hin beekamne bilbilanii doorsisaa turanii si ajjeesna naan jedhanii jedhee ijoollee hiriyoota isaatti bilbilee himachaa tureedhani. Kanaaf eeyyuutu immoo kanattiin jedhee nan abbaa isaan beeku namni garuu naa bilbilee na doorsisaa jedhee ofii isaatti himachuu isaan dhagee. Kan inni jiraatu immoo naannaa Jamoodha. Jamoo iddoon itti ajjeefame sun hoteelicha maqaa isaa beektu. Achi keessatti du'ee argame. Akkamitti du'ee jennee gaafannaan immoo galgala sa'aatii 2tti hoteela deemee erga jedhamee booda deebisame immoo utuu dhanna isaa dhiqatu mucucaatee kufee waan jedhuu fi justification akkasii kennaniiru jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Dargaggeessa wal deemaa kaameraa kadhatee meeshaa kadhatee waan danda'u hojjetee jireenya isaa sirreeffachuudhaaf walii gadi fiigu. Bifa kanaan ajjeesuun faayidaa isaa hin beeku. Akkamitti du'e kan jedhu seerri qoratee bira haa ga'u. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Tokkoffaa edda halkan sa'aatii 5tti, sa'aatii 6tti, sa'aatii 7tti isaa ta'u edda boqotee taanaan amma sa'aatii kanaatti hamma har'a guyyaa tursuun maaliif barbaachise? I don't know. Eessarraa akka jalqabamu bitaa namatti gala. Hiriyoonni martuu namni hammeenya sooraa haasa'us hin jiru. Isaan uffata walharkaa fuudhanii inni tokko isa tokko tumsee jireenyaan hin beekan jaakana. Keessattuu buraayyuu jiraachaa ture. Achi booda gara Jamoo kan hin deeme. Kanaaf mucaan isaa wajjin namni tokko turtee itti jedhanii mucaan durbaa tokkos isheen to'annoo seeraa jala jirti. Kun odeeffannoo dhageenye namoonni baay'een gaara guyyaa guutuu achiin ture waan ta'eef waan beektu nutti himii kan jedhu feesbuukiidhaan namoonni hedduun naa barreessitaniitu waan hin beeku waan isin dhossuun qabu. Hoteelli sun qorannoodhaaf dhiyaachuu qaba. Hunda caalaa immoo an kanan jedhu iddoo kamuu kan jirtan poolisiis kan taatan abbaa alangaa, abbootii seeraa, qaamota seeraa kamiyyuu nun wabii tokkoyyuu hin qabnu. Dhugaa mucaa kanaa garuu ogummaa keessanii, dandeettii keessanii uummata kanaaf hin quuqamna kan jettan nuti humna hin qabnu. Waan dandeessan godhaati adaraa keessan.
Adaraa keessan mucaa kanaaf obii dhaabadhaatii dhugaa kana baasaa. Ogummaa dandeessanii namni dhuunfaanis waan beektan hundumaan wanti haasa'amaa jiru baay'eedha. Wanti dhaga'amaa jiru danuudha. Finfinnee keessa jiraachuuf wabii tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf maal goona? Akkama godhama? Jechuun namni waggaa 23 dheengada waggaa 24 hin guunne kun namni waan danda'uun uffata walirraa ergifatee waan danda'uun aartii Oromoo isaa ibiddatee kana keessa dhaabbatee hojjetu kun haala kanaan ajjeefamee hin du'e jedhamee har'a ganamumaan gaafa dhageenyu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee cimas. Haati mucaan kun guddatan jijjiirama jettee eegdu har'a dargaggeessa waggaa 24 hin guunne reeffa simachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee laphee namaa cabsa. Kanaafi waa'ee Oromoo kan quuqamtan ummata kanaaf kan gadditan ummanni kun miidhameera kan jettan miidhamuu isaa yeroo dhageessan kan lapheen keessan na'u kan garaan keessan raafamu iddoo kamuu kan jirtan dhimma kana irratti mari'adhaatii furmaata tokko kenna. Malee akkasuma torbee tokkoof profile picture jijjiirannee boonyee maal gochuuni homaa tokko furmaatan kenna. Isin irratti hojjechuu dandeessu. Waan ta'e gochuu dandeessu. Garuu haala kanaan nama wala deemaa akkasii dukkana keessatti lubbuu namaa baasuun dukkana fayyadamanii baay'ee garaa nama nyaata. Kanaaf jaan kun taalantii qabaa, kennaa qabaa, dandeettii qabaa, hin barreessa, hin yaala, hin dadhabaa. Fisaayyuu nama karaa mana akka barbadatee jiraatu miti baay'isee. Dukkanumaan. Kanaaf adaraa keessan irratti hojjedhaati namoonni humna qabdan, namoonni jabina qabdan, namoonni dhuunfaan waan ta'e gochuu danda'u. Dhimma kana irratti wal mari'adhaati keessattuu Oromoon walitti adeemaati. Hoteela kanas qoradhaati. Du'a kanaa wajjin wal qabatee waan jiru hundasaa ifatti baasuuf yaala. Kana booda lubbuun isaan deebi'aa miti. Abbaan ajjeesituu barame iyyuu gammachuu guddaa kenna jechuu miti. Lubbuun isaa beera waan ta'eef isa deebisuun hin danda'amu. Kanaaf ani kanan isiniin jedha. Hunda caalaa immoo akkuma kana ceedu kana fayyadamtanii lubbuu namaa kan baastan dukkana doo godhattanii ola deemaa kan nyaattan yeroo hundumaa gadda gammachuun Oromoo isiniif gadda kan ta'e jiraachuun Oromoo isiniif du'a kan ta'e dukkana kan fayyadamtan dukkanaan lubbuu namaa kan baastan har'a imimmaan dargaggeessi Buraayyuu Gafarsaatti aspaaltii gidduu taa'ee boo'e sun imimmaan har'a hiriyoonni isaa dhangalaasan sun gaddi lapheen isaanii akka sanatti cabe sun mana keessan aseenu kana qofaan jedha. Baay'ee nama gaddisiistu. Baay'ee nama gaddisiisa. Namni kamuu wabii hin qabu biyya kana keessa. Aspaaltii gidduu taa'ee boo'ee har'a. Homaa gochuu hin dandeenye saaxinii binnee baanariin barreeffamee gaggeeffame. Kanaaf homaa gochuu hin danda'amu amananii fudhachuudha. Ani jechootan dubbadhus na jalaa badeera. Obboloonni har'a qarshii walitti buustanii
artistii homaa hin qabne kana qarshii kan saanduqaa walitti buustanii abaaboo bittanii achumatti wal galmeessitanii reeffa qorachiistanii waan hundumaa gootanii konkolaataa maatiin ittiin deeman kireessitanii achumatti walii gadi kan fiiddan kan dadhabdan guyyaa har'aa iddoo sana kan turtan hundi keessan gaddis hin argatin. Homaa jechuun danda'u. Keessattuu namootan warra akka Efreem Hambisaa, Lalisaa Mitikkuu, mootummaa Qaroo yaa guutuu achi turtanii haala hundumaa mijeessitan maqaa keessan kanan hin beekne dargaggoota baay'ee ture. Kanadha Waaqayyo dhugaa isaa haa baasu. Sooraa Abdataa haala kanaan imala gabaabaadhaaf addunyaatti makamee ture. Addunyaa kanarraa godaanee jechuudha. Naaf Oromoo amma dandeessanitti wal jabeessaa. Amma dandeessanitti wal cina dhaabbadhaa. Yoo xiqqaate wal gargaaruu dadhabne illee wal miidhuu hin qabnu. Yoo wal jaallachuu dadhabne illee jibba walii qabaachuu hin qabnu. Hundumtuu walitti duulee hundumtuu Finfinnee keessa baay'ee sodaachisa baay'ee yeroo ammaa kana baay'ee sodaachisa. Namni yaaddaa yookaan Oromiyaa dhaqees nageenya yaaddaa as dhufee qaama kan biraa yaaddaa hundumtuu. Kanaaf ani kanan jedha abbootiin seeraa assignmentii irratti fudhadhaatii irratti hojjedhaatii qoradhaatii poolisootaa wajjin ta'aatii warri dhugaaf hojjettanis jirtu warri dhugaa dhiyyeessaa irra gortan warri dadhabdanis jirtu hundi arrabsamuu hin danda'u arrabsamuus hin qabu hundi gosa tokko miti. Kanaaf iddoo jirtanitti walii keessan qoba wal qabaadhaa wal tiksaa wal jaalladhaa. Yoo obboleessi keessan hiriyaan keessan yoo inni miskoolii isinii godhe rakkatee ta'uu danda'a walii bilbilaa wal gaafadhaa. Dasti bakka an guyyaa har'aa laayivii galee kana haasa'uuf miti sagantaa kan biraa waa'ee piroojeektii kan biraa isinitti himee dargaggootaa wajjin piroojeektiin qophaa'e tokkoof deemuuf malee sooraan ala akkasiitiin akkasitti wareegamee wal argina jedhee yaadne. Kanaaf gaarreeffi isaa amma galgala kana halkan geedoo haa ta'u ijaajjii hamma danda'an deemanii morgara ganamaa Naqqamtee galuu achi booda hin deemu dargaggoonni karaa irra dhaabadhaatii wajjin ta'aatii gadda keessan ibsachuu dandeessu hin dhufuu isaanumaan lafa isaan jiran baay'ee ulfaataadha. Artistiin Oromoo baay'ee komeediyaanii yeroo inni kolfu arguu dandeessu malee gurbaan lafatti kolfeen beeku jireenyaa hoo. Komeedii irratti sanni kolfuun laalinaa san dudubni isaa boo'ichadha baay'ee. Isinitti haa baradu garuu. Nimmaan dargaggeessa Burraayyuu irraa ispaaltii gidduu taa'ee boo'ee sun inni gafarsaa sun isinitti haa baradu. Deebifachuu dadhabanii humna gararraa taanaan ilma isaanii buusa. Kanaaf jabaadhaa amma dandeessanitti wal jabeessaa hundi keessan wal tiksaa wal gargaaraati dhugaa mucaa kanaa buusa. Namoonni baay'een amanuu hin dandeenye sirriidhaan hin beekan. Qorannoon isaa fuudhameera. Kanaaf guyyaa 15 eegaa kan jedhu hospitaalli Phaawulos waan akkasii dubbateera isa sin eegnaa. Hundumtuu garuu waan danda'uun waan beekuun waan gochuu danda'uun akka inni wajjin dhaabbatu waan dandeessan godhaa.